أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله dhugaan ka gabbaramu dhugaan kan gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee kan jirre ragaanan baya. ragaanan ba'a. Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. arraba kiyyaan ragaa baheera. Yesuusis ergamaa Rabbii fi ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii malee garbicha Rabbii malee waaqa akka hin taanee fi waaqa akka hin taanee fi aboo waaqummaa akka hin qabne aboo waaqummaa akka hin qabne keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ergamaa ta'uusaa dhugoomsee jira. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الذي أنقذكم من النار قال أني ربي قد فاتو لما أنكي سنو كرا جل إنارا كرا دكنارا كرا إفا كرا لغات كان يسين فيده ربي سبحانه وتعالى نبي محمد إفا قوني إرقني آجر راجرة إفا الدنيا كانت إفتاني كان إرقمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كيستي إفا الدنيا كانت إرقماني جل ربي نتما جيشورا karaan dhugaan tokkichadha kan inni jiru karaan isin qabattan karaa Yesuus Kiristoos itti isin ajaje qofa. Yohaannis Wongel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoosis isa erge sana beekuun jireenya bara baraatii jedhe. Bakka isin amma maal gootanii Waaqayyo dhugaa tokkichatu jira. Yesuus Kiristoos immoo ergamaadha jettani. Kana jechuun immoo jireenya bara baraa argattu jedhe. Kanaafus Waaqayyo isa dhugaa tokkicha sanatti amantani Yesuus Kiristoos ergamaadha jettanii jechuudha. Amma Yesuus Kiristoosinis fudhattanii dhuftanii amma waa lama tirfii argattani. Yesuus biratti tokko Allah argattani. Dabalata Nabi Muhammadin argattani. Jalqaba Nabi Muhammadin hin qabdani Allah illee hin qabdani. Yesuusin illee kasaartanii jirtu achitti. Maaliif isa Yesuus Kiristoos isiniin jedhe dhiistanii lakki waaqa jechaa turtani. Ximootos tokko fa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti maal jedha Waaqayyo tokko jira. Waaqayyo fi nama gidduu tokkotu jira. Innis immoo Yesuus Kiristoos isa nama ta'edha. Namaaf waaqa gidduu maaltu jira? Waaqayyo tokkotu jira. Waaqayyoo fi nama gidduu immoo tokkotu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa nama ta'edha. Waaqayyoo fi nama gidduu hin jiru Yesuus innoo namadha jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos isa nama sana isin waaqa jechaa turtanii sila Yesuus Kiristoosinis dhabdanii Allah sabdanii Nabi Muhammadis dhabdanii duwwaadhuma taa'u jirtu ture. Amma garuu Nabi Muhammad argattan Allah argattan Yesuus Kiristoosin illee argattan jechuudha. Wanni isin kasaartan tokko hin jiru. Dabalata Islaamummaa karaa dhugaa tokkicha argattan isa Rabbiin isinii kenne isa namni isinii kenne miti. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 3:19 irratti maal jedhe amantiin dhugaa Rabbi biratti Islaamummaadha jedhe. Ammas boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 5 irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti maal jedhe amantii Islaamummaa isiniif jaalladhee jira jedhe. Amma amantii Rabbiin isiniif jaallatte isin fudhattanii isin waan tirfii afur argattaniyyuu. Achi keessatti garuu kiristaanummaa namni isinii jaallate hin jiru. Kiristaanummaa Yesuus hin beeku. Kiristaanummaa Waaqayyoo hin beeku. Macaafni qulqulluu amantii kiristaanaa jedhamu hin beeku. Kana hundayyuu jettanii kee turtan. Amma garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa dhugaa sana moo qabadhaatii irra deema. Hin gadhiisina. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam uummanni kiyya hunduu jannata galuu jedhan. Uummata kiyya ka jedhan kan itti ergaman hunduu uummata isaaniiti. Erga Nabi Muhammad ergame booddee uummata kiyya jedhanii waamu. Habashaa Oromoo, Afrikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, hundayyuu ummata koo jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummanni kiyya hundumtuu jannata galuu nama dide malee jedhani. Akkamitti namni jannata dide jennaaniin namni karaa koo hordofee deeme jannata galaa jedhan. Namni karaa koo dide immoo abidda galaa jedhan. Kanaafuu isin karaa dhugaadha kan isin hordoftani. Rabbiin karaa kanarra gadi isin haa dhaabu. Ammoo akka immoo amantii Islaamaa sirriitti galseentanii barattan barbaada. Maaliif jennaani yoo amma biqiltuu tokko dhaabanii
biqiltuu sana bishaan kennineef hin obaasneen maal taati biqiltuun sun hin xollogdiin kufti jechuu lafa hin qabattu. Kanaaf islaamummaa amantii beekumsaati waan ta'eef yoo barattanii jettan har'a islaamummaa seentanii gadhaabbataa deemtan nama borgaaffii isin gaafatuuf deebii kennitu waan isinitti gaafiteef ofii keessanii deebii argattu gaafa barattan jechuudha yoo wanti gaaffii isinitti ta'u jiraate. Saniifuu islaamummaa akka barattan isa guddaadha. Lammaffaa immoo egaa erga islaamummaa seenaniiti inni jalqabaa erga islaamummaa seenanii rabbi namaa jechuun salaata. Salaata jechuun isa nama guyyaatti 5 saganu jechuudha. Subii salaatatu jira. Dhuhrii sa'aatii 7 akka Itoophiyaa salaatatu jira. Asrii sa'a 10 irratti salaatatu jira. Ammallee sa'a 1 irratti magribatu jira. Sa'a 2 irratti ishaatu jira. Salaanni kun muslima hunda irratti dirqamadha. Salaata kana salaatuudhaaf immoo erga islaamummaatti dhuftanii borqama keessa niqattanii akkaataa salaataa immoo yoo namni islaamummaa beeku isin bira jiraate irraa baratan yoo hin beekne immoo akkuma amma kaa'anna dubbistan isin barsiisuu danda'a inshaallah lamaan keessanuu. Baga rabbiin gara amantaa islaamaatti achi isin fidee baga gammaddan isin jechuu barbaada. Ustaazota biraatiif carraa kenne inshaallah warra kiristaanota biraaf gaaffii deebiitti dhufna. Tafaddalu ustaazonni Saabirraa jalqabna mee isaantu na bira jira. Sheekh Saabir. Kaatuhu obboleessa keenya obboleettii keenya baga rabbiin qilee jahannamaa qilee ibiddaan guutame sanarraa baga rabbiin sa'aatii kana keessa isin offolchee nagaa isin godhee kaadhimamaa jannataa baga rabbi isin taasifatee jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaanii dhaamsa Ustaad Farhaan amma dhaaman hunda saayyuu sheerin godha. Guutummaa guutuutti waan agarteedha kallattiidhaan dhaamamuu qabu isinii dhaamanii itti dabaluudhaan wannan isinii dhaamuu waa lama. Tokkoffaa isin badii waan agarteedha rabbitti kanaan dur balleessitan maasiyaa keessan dogongora keessan hundaayyuu rabbiin amma isinirraa haqee jira. Jecha an ofirraa fuudhee isiniin jedhu tun taane jecha agarteedha qur'aanaatiif hadiisaatiin ragaa qur'aanaatiif hadiisaatiin isin amma yeroo kana waan haqa rabbii waan rabbitti balleessitan keessatti akka ijoollee garaa haadha siitti reeb dhalattuuti. Waan haqqi namaa ta'e immoo ofirraa deebistu. Waan haqqi namaa rabbi namaan dhiisu. Waan maallaqa namaa waan agarteedha haqqi namaa ta'e dhuunfaa namaa ta'e hamma dandeessitaniin ofirraa galchitu. Rabbiin kan isaa sa'aatii kana keessa isinii dhiisee jira. Waan haqqi isaa balleessitan jechuudha. Kanammoo Rasuula Rabbiitu sallallahu alaihi wasallam namni maqaansaa Khaalid ibn al-Waliid jedhamu gaafa shahaadaa qabatu akkuma keessan kana sahaabota keessaa islaaman turre gaafa dhufee shahaadaa qabatu fuuldura isaanii taa'ee boo'ee mimmaan dhangalaasee anoo lubbuu islaama meeqaan balleesse dhiiga nama meeqaa waayila keessanii hedduun dhiiga dhangalaase kan rabbiin akkamitti naa dhiisa jedhee boo'ee jennaani amaa caalimta yaa Khaalid jedhaniin in barreeyati Khaalidoo jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Islaamummaan waan isaan dura balleessan dilii mara namarraa haqaa namarraa jigsaa in barreeyati jedhaniin. Kanaaf waan haqa rabbii keessatti hamma qulqulluu akka nama garaa haadha isaa keessaa ba'eetti deebitanii jirtu. Dabalataan amantaa islaamaa jechuun amantaa tokkoon tokkoo waan godhu jechas ta'ee gochas ta'ee ragaadhaan deemuudha. Amantaa xarzii qaba xarzii isaarra deema. Yoon akkana godhe maal ta'a? Yoon akkana gochuu dhiisee maal ta'a jechuudhaan
yaada sammuu namaatiin hin deemu amantaan islaamaa ragaadhaan deema. Kanatti ba'uudhaaf wanni isin barbaachisu hamma gareemus ta'e WhatsAppis ta'e kallattii qaawwa waa barachuutti baatan barbaadadha. Kallattii laayivii banatanii ta'anii komantii namaarra deebiitti kennan kun bu'aan qabu kasaaraadha kun. Maraannaadha kun. Kallattii akkamittan salaata amma ustaadni jedhan akkamittan baruu danda'a sagada jechuun maal jechuudha. Hamman baruttoo akkamittan jiraachuu danda'an islaama ta'ee ka'ee salaata dhiisuu hin danda'u. Islaama ta'ee ka'ee salaata dhabuu hin danda'amu. Miseensi laa ilaaha illallah marti salaata qabaachuu qaba. Kun waan islaamummaan ittiin beekamu jechuudha. Kanaaf walitti ba'a. Bakka faatihaattis bakka tashuurittis jecha gabaabaadhaan subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar jettanii haga amma sagaddan kana dhaamsa yeroo gabaabdunnaa kenname waan ta'eef jennaani mumkin qaawuma barumsa diinii islaamaa ittiin barattan barbaaddachuun dirqama jechuudha inshaallah. Kun immoo karaa laafaadha. Gara ustaad Abdiitiinis ustaad Faraanis qaawwa sana seenitti agarsiisu sanatti seentanii yeroo muraasaa fi laayivii banachuu dhiistanii achirratti sirrii waan tokko barachuudha. Kananis ni dhaama. Sadaffaaniif inni xumuraa maqaan keessan inni dhugaa ittiin waamamtan akka maqaa rabbii walitti nama buusu yoo ta'e maqaa rabbii walitti nama buusu yoo ta'e akka maqaa waaqummaa jira maqaan tokko tokko kan rabbiif malee namaaf hin malle yoo akkasii ta'e maqaa islaamaa jijjiirrattu. Yoo immoo maqaadhuma noormaalii yoo ta'e kanumaan itti oofuu dandeessu. Baarakallahu fiikum. An dhaamsa kiyya asitti xumureera. Rabbiin istiqaamaa sinii haa kennu. Rabbiin kallattii laayiviitiin arra wal nu agarsiise. Ganda addunyaa kana keessa haramal amiin makka madiinatti walitti nu haa qabu. Akhiraatti immoo gaaddisa arshii jalatti rabbi walitti nu haa fidu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan inshallah. Warri taanan gabaabsaati kiristaanonni gaaffii qabanis kan asirra jiranis hin jiru waan ta'eef akka wannan jenne ustaaz Munziru inshallah sinis itti fufa. Namni sila obboleettiin wanni qaba jettee jiraatte walaloo ol seenta inshallah itti fufa tokko tokko barreessi. Itti fufa ustaaz Munzir. Akkasoo yamte akkasoo akkasoo aye maqaa wanti baasamuuf hin jiru ijoollee jala jirtan maqaa bareedaa qabani boonaaf sabboonaa biiftuu fi biifuun maqaa nuti jaallannu maqaa Oromooti maaltu jibbame kheer inshallah. Haya obsa jirta obsa kanarraa fixadhame obsa bargat intiniin kaanne miti isin kirrii ofirraan qabdu boontuunis ayyeesh tole obsa jirta ishin jiru feene taatoo jirta feeneet irratti miti qabdanii waggaa tokko ija moo akkam jarre ishi jaalshaaloo gaaffiin qaba maal jechaa jirta itti ufime Shaataa jala banattee naannoo irratti qabee feentee ka jettu irraa bannaa yoo dide. Miyaa banattu feeneet banadhu. Feeneet banachuu laalti fakkaata ishee. Jaaleenyu gaaffiin qaba jettee miti? Ya, gaaffiin qaba akkam jirtu? Nagaa fayyaa keedhaa? Nagaa garee shaataa akkami? Alhamdulillah jabaatta. Jirra gaaffii tokkoon qaba waan tokko gaaffii natti ta'ee jira. Ole. Yoo kana jedhe duraan dursee nuqeettee waan kana jechuu osoo hin taane gaafficha
An qabu gaafii xiqqoodha waan daqiiqaa 4-3 keessatti xumuruu danda'u 5. Gaaffii daqiiqaa 5 gaafatta gaafii tokko moo akkam? Moo suutuma tokko tokko wal gaafan jechuu keeti. Gaafii tokko daqiiqaa 3 hanga 5 keessatti xumuruu barbaada jechuu fedheeti agasuun turu. Gaafadhume. Gaafichi koo nama guddaa tokkotu asirratti dubbachaa ture kan argeen ture. Gaafiin akkana. Namni tokko yeroo haadha manaa kan kee inni dhagamaa miti? Ati kiristaanaa musliima? Isa dhiisi rakkoon qabu. Jechuun akka itti ilaalee si deebisuuf jedheeti. Akkaataa itti si deebisu ilaaluuf jedheen yoo musliima taates musliima kiristaana taates kiristaana. Bani Aadam walumaa galaan. Bani Aadam ta'uu kee maan beeka waaqeffataadha moo kiristaana moo musliima moo? Bani Aadamii siin jedhe garee kiyya. Kan namni bara akkaataa dhufaatii keetti si deebifna sii galee. Bani Aadam ta'ummaa banii jinniiti siin hin jenne nuti bani Aadam ta'uu kee afaan keenya haasa'u jirtaa. Ayyee musliima. Ishi musliima. Akkasuma wayyanne gaarii. Ayyee ruh maaleeshalla. Maama taftaalaka. Qaalta. Gaafiin koo namni tokko jedha. Haadha manaa kee yeroo alaftuwe fakkeenyaaf siman gaafachuun barbaada. Ati ala jirta. Dhiifama naaf godhii dura dhiifama gaafadheen jira. Ati ala jirta. Manan jira. Alan jirta amma mana jirta dura ala jirta yoo ala jiraatte haadha manaa kan kee ani mana kan kee dhufee osoo mana keetii baa jiraadhe mana keetii baa jira ati alarraa galaarta anaayyuu haa ta'u ana alarraa galaa jira haadha manaa koo ana alarraa galaaru ati yoo mana kootii dhuftee baate baa jirta balbalatti fuulduratti si arge erga balbala fuulduratti si arge nama si beeku ta'uu danda'a si ol beekuu dandeenya ol beekuu dhabuu dandeenya. Hanga namni afurii yookiin hanga yoo nama hawwata bira jiraattee fi ol maqaan dha'u jechuu barbaadeeti. Irruma siif galee jira naa deebista gaafichi maqaan dha'u. Hanga namni afurii dhimmi sun lamaan wal tuqu yoo ijaan argan itti rageessanin malee haadha manaa kan kee kana baasuu ofirraa hin dandeettu kan jedhu sun jechuudha. Inni kun quraanuma dhugumaan gadi bu'ee gaafa jalqabaa gadi bu'ee san keessa jiramu akkuma garee finxaaleyyii quraanaa fi mataaf quddusii keessattis barreeffamu keessatti barreeffamee jiramu isuma wajjin bu'ee jira jechuun barbaade gaafiin xiyyeetanum. Ayyee duraan dursatti waan irraa qoree fi isiniif galadhee yaada waan kaawwan ol baasee dubbasafuu eegganna. Sirriitti naa galeera. Dhiifama ijoolleen na jeeqaa jiraa fi hajamaa tole. Nagaa mamma. Rakkoon qabu dhiifama irraa hafaa yaa rakkoon qabu. Gaaffiin kee maal inni fakkeenyaaf namni tokko namaatti beeksisus ta'uu dhiisuun mala alarraatti osoo ol seenaa jirtu osoo namni wayi mana keetii bahuu yoo argite cal jettaayyuu waan jedhudha. Cal jechaa jechuun maalidha? Akka amantaa islaamaatti cal jechaa osoo hin taane jaartiin kiyya nama kana wajjin sagaagalte jechuun akka islaamaatti dhorkaadha. Badii guddaadha illee. Maaliif jennaani? Meebi kun mana seenee ba'ee yoo gaafatte yookiin saba waa sitti himuu danda'a, sobuus danda'a, dhugaas ta'uu danda'a. Ati garuu shakkiidhaan waan inni mana seeneef yookiin namni ati alatti argite kun hatuu seenee mana bahaa jira ta'a. Yookiin haadha manaa kee ajjeesuuf jedhee achasitti bahee ati itti dhuftee jennaan fiigee bahaa jira ta'a. Yookiin ishees faraarree waa fudhatee bahaa jira ta'a. Ati suma argitee bakka sagaagaltee baatettee shugguxi sirka jiraate fuutee laphee isaa keessa dhooftee haadha manaa keessa dhuftee irratti xaagootee dabaltaa jechuudhaati. Dhorkaadha akka amantii islaamaatti. Meebi wanni inni seenee bahaa jiruuf hin beektu hanna seene ta'ee
haadha manaa keessa faraarree mana waa fudhachuu beetee yookaan immoo maal akka inni godhee ba'aa jiru hin beektu. So kan wanna itti gootu maal inni tokkoffaan haadha manaa kee akka islaamaatti hin gaafatta. Dubartiin tokko iddoo dhiirri hin jirretti eenyu haa ta'u eessuma ishillee ta'e ol gashuun akka amantaa islaamaatti. Si galee? So yoo kana ta'e isheen nama kana mana keessaa osoo inni ba'aa jirutti argiteeti ati manaa koo sagaagalteeti jechuun dhorkaadha. Shakkirratti dhaabbatanii bultii ofii diiguun akka islaamummaatti dhorkaadha. Shakkirratti hin ta'u. Yoo ijaan argite malee. Yoo ijaan argite. Fakkeenyaaf otuma jarri amma ilaali sagaagalteetti jechuuf wajjin ciisanii gargara. Fakkeenyaaf bildilibsii keessa ciisanii argiteeti. Dhiiraaf dubara haadha manaa keef namni biraa. Bakka bildilibsii keessa waan ciisaniif sagaagalanii ka'an jechuun hin dandeessu. Sagaagalanii jechuun sagaagalaniiru jechuun akka shari'aa islaamaatti du'a namatti farachiisa. Akka shari'aa amantaa islaamaatti namni tokko sagaagaleera jechuudhaaf yookiin qunnamtii saalaa godhaniiru jechuudhaaf yoo godhan jette du'a itti farachiisa. Sanaaf immoo ragaa si gaafata. Amantaan islaamaa argite akka kirriin ilmoo keessa ba'utti argite moo hin argine? Lakki bildibsii jala ciisanii arge. Bildibsii jala ciisa jechuun sagaagalaniire. Bildibsii jala ciisuun isaanii badiin isaanii kan itti gaafataman murtoon kennamuuf kan biraa kan sagaagalummaa kan biraa. Innumti dhufee mana seenuunu innu qixaatii biraadha haadha manaa keetiif ka kennitu. Raasuna chaale no. Gin sagaagalteetti jechuun du'a itti murteessite jechuudha akka amantaa islaamaatti. Laal akka amantaan islaamaa itti of eeggannoo guddaa taasisu laal. Sagaagalteetti jechuudhaaf waan ijaan hin argine waan sana waan hin hubanne yoo akka jettee ragaa kan irratti baatu taate nama 3-4 osoo hin argin kophaa kee ragaa baatu taate ragaan kee fudhataman ta'u tokkoffaan. Tokkoffaan abbaan manaa kunu cinqillaataaf leewonichi lafa fayyaa ta'uun isaa nama shakkisiisa. Hin beekamu abbaan manaa tokko teeshiniin kan mataatti nam'e baay'eetu jira. Nagummaan isaayyuu ragaa qaxamuu qaba. Loomaa kee bakka jaartiisaa waan sirriitti jaartuuf argee haadha manaa koo sagaagaltuun argee minaamin jedhee akka inni aariidhaan dhufee ittiin farachiisneefidha. Namni ala jiru sharraa ala jira warri 2-3 masakkara yookiin immoo ragaa ba'an kan jedhamanoo jarri maal inni galalteenyaadha waan ta'aniif dhugaadhaan kan jarri ragaa ba'an. Miira keessa seenanii miti kan ragaa ba'an. Dhugaadhaan waan argan argine jedhanii waan argine immoo argine jedhanii. Hatta kana miti dhiirri manuma seenee dhuma sobaa jiru sagaagaleera bakka mana koo argeera jedhee dhiirri balaa buusuu danda'a zarraafachuu danda'a. No. Ayidallam. Kanaaf islaamummaan amma ijaan argamutti sagaagalteetti hin jedhamu jedha. Inni kun quraanuma keessa jira hadiisa kamiin keessara hadiisa yookiin hadiisa eenyu abuubota yookiin eenyu keessa akka jiruu fi keeyyata kamiin keessa akka jiru. Nuur keessatti. Nuura suura kamii fi kami keessatti? Boqonnaa 24 keessa. Boqonnaa 24 keessatti akkasidha jechuudha. Tole amma kanumaafuu deebiin gahaan isuma kanaadha jechuudha. Kanaan ala waan tokko hin jiru. Boqonnaa 24 irratti argatta Quraana. Amma ragaan 4 irratti ba'utti waa takka shakkiidhaan jaartii ofii mana ofii diiguun hin jiru. Namni hin beekne illee dhufee yommuu mana keessa ciisaa jiraate akkuma amma wachuu uffatee illee waliin ciisaa yoo jiraate ani osoo aduun bitaan baate mirgaan baate tun bitatti dhiite osoo walitti deebite inuma hin dhiisne dhugaa akka ofii kootiitti aduun bitaan baate sun mirgaan nama hin beekne ijaan dhufe taanaan inuma hin dhiifne dhugaa sitti baay'ee. Siin jenne simiti anuun dhiisu akka namummaatti anuun dhiisu. Ayyi. Waan kana mirkanaa Hussein hin dhiisu garuu wanni jechaa jiru waan tokko sitti baafadhu kana qofa sitti beekaniin si gaggeessa. Wanti jechaa jiru abbaan dhiirri tokko mana koo keessa seenee hin dhiisuunan isa miti haadha manaa koos hin dhiisu. Garuu sagaagalteetti hin jedhuuni. Sagaagalummaan akka amantii islaamaatti biyya shari'aadhaan bultutti du'a namatti farachiisa. Sana gochuudhaaf immoo ragaa gahaa si barbaachisa. Yoo ragaa gahaa hin qabaanne ati sobdiyaati manaa koo sagaagalteetti ragaa gahaa hin qabaanne ati deebitee garafamta. Maaliif jennaani dubartiin kun hin sagaagalle ta'uun hin mala sababa garaagaraatiif namichi seenuun hin mala dhorkaadha akka amantii islaamaatti. Garuu akka namummaatti gochuu dandeessaa gochuu danda'an illee. Kana akka shari'aa islaamaatti garuu no. Akkasi. Galatooma ulfaadhaa seeraan na keessummeessuu keetiif galatoom. Thank you very much. Ulfaadha. Gaafadhu jaaleenyu. Gaafisi gaafadhu. Gaafadhu. Ayyee
Mee dingata bargit muslimaa akkaati hin taane nan beeka. Akka amantii kiristaanaattis haa ta'u akka amantii biraatti illee yoo haati manaa kee tokko dhiira faana tucciistu argite maali murteen isaa? Kan jedhu mallattoon ani musliima hin taane kanarra jiru jalqabatti maaliidhaan akka riggitiin beekaa jette akkuma warra paappaasota yookiin akka warroota kaawwanitti waa himtu yookiin akka sayyidina akka daree nabiyana Muusaadhaan rasuulli itti bu'eeti namichi tokko bishaan keessaa isarraa beekumsa fudhuu jedheen isa saniif isa adabaadhaan gaafa qiyaamaatitti dubbiin kun akkas ana musliima ta'uu dhabuu geeyyaaf akkamitti beekta maal waatu sitti mujjiramoo itti gaafatamta isa kanaafis. Saayikolojiidhaan hin dubbataa jira sirraati. Hin dubbatu akkamitti. Bakka isa akkamitti akka dubbate natu beeka kaasana isa akkamitti akka inni dubbate sitti himnaan hin akka si barsiisa jechuudha akkaataa waan namarraa hubadhu. Walumaa galatti gaafadha qoy. Akka amantaa kiristaanaatti dura kana naa deebisi ani guutuu yoo sitti hime ittiin qaanfatta addunyaa guutuun na beekaa mirga koo sarbutti jirti. Hin qaanfadhu waa takka. Waa takka hin qaanfadhu. Dura seeraan na keessummeessitee bar. Maarree ammas maaliin jedhe maali keessumsiisan jedhe ammas maalatti jechuun akka musliiman taane nan beekaadhaa jette. Maalirraa beekta maaltu dubbataa jette. Ishi musliima tokkeen warra gaaggattaa? Ani moo? Akkam godhe? Inni jalqabaa musliimni tokko musliima gaafa arge assalaamu alaikum jechuun dirqama tokko jedhe. Lammaffaa immoo musliima ta'uudhaaf salaatul janaazaan rukuu meeqa qaba? Isa kanaaf dhageeffadhu namni tokko afaan kiyyaan nagaa jedhee nagaa sin gaafadheera. Salaamu alaikum jechuuf akkam jirtu jechuunis tokkomaadha jechuudha. Gara afaan arabaatiin yoo ta'eetiin jedhe salaamu alaikum afaan oromootiin akkam jirtanii yoo jedhe tokkodha. Tokko miti. Afaan oromootiin tokkoffaan garaagarummaa istima. Nagaa ooltanii jechuutti faayidaa tokko wanta argattu hin jirtu. Tokkoffaa lammaffaa immoo yoo afaan ariifaatiin assalaamu alaikum jette ajiriitti argatta. Lammaffaa assalaamu alaikum nagaa ooltanii qofan jettu bar. Assalaamu alaik wa rahmatullah wa barakaatu jetta. Du'aayi gootaaf nagaan rabbii fi rahmanni rabbii sirra haa jiraatu jettee gootaaf. Afaan oromootiin garuu hin jirtu. Akkam jettee dhuma dhiista. Si galee? Kanaafuu tokko. Tolee waliin dararru sagantaa keessanillee waan hin beekneef guyyaa tokko walii qabanneetiin walitti dhumna rakkoo hin qabu. Gaafa gaafadhe naa deebisi. Guyyaa tokko waliin qabannee waliin dhumna guyyaa sii mijate dilbata kanas ta'e guyyaa barbaaddetti. Gaaffima kana qofa deebisti rakkoo hin qabu yeroo barbaaddetti yeroo qabadhu. Dubartiin tokko yoo sagaagalta akka amantaa kiristaanaatti dhiirri tokko feetuu isheen waliin ciistuu argite tammaadha manaa kee kiristaana yoo argite akkam goota? Akkam godha? Tarkaanfii jiru irra fudhaka. Akka maalitti tarkaanfii kana akka dhuunfaa keetti moo akka macaafaatti akka kiristaanummaatti? Akka ofii kan kootiititti malee akka ofii kootiititti malee akka macaaf quddusiillee akka quraanaallee sun akka ofii kan kootiititti akka ofii kooti akka ejjannoo kootiititti. Okay, ajjan malee amantaa kiristaanaa waan isiin jedhu tokko hin qabu. Ani kiristaanaa miti kaa ani musliimaadha bar. Ati musliimaa? Ani musliima kiyya ta'uudhaaf yoo barbaadde ebalo boleedhee ragaan qabadhuan isa tokkocha qofatti isa tokkocha gaafachuu dandeenya. Salaata tabaasiin jedhe musliima ta'uu keetiif. Salaatul janaazaa rakaa meeqa qabaa? Nama du'e in awwaale malee irratti hin salaanne. Kunoo kaa akkas ilaali musliima miti jechuudhaati. Musliima ta'uu kiyya dhabuu sagantaa nuu qabii siin jedhee baran. Irratti salaanne jettee bar kunoo salaata murrattee chaa jirtaati nama du'e irratti. Kan du'e awwaale malee kan du'e awwaale malee agartee kan du'e awwaale malee irratti hin salaanne siin jedhe. Kanaafuu kaati musliima miti. Akkamitti yoo salaatu janaazaan beennedha kanaafif siif himee jira bara sii galee ani yookiin waan uf dhoogutu jira ati maaliif ati nama kabajaati dhugaa baay'ee yeroo baay'een see hordofan sirri si beeka yeroo baay'ee si beekan sii galee. Kanumaaf si gaaftaa rajuman si beeku banis waan ati na jala si jala taa'aa ture naan jetteefani waan kana adda baafachuu jedheetan si gaafataa jira sii galee. Eesh harkaan saanaa meeqame. Isuma kana shani kaa isuma kana sina gaafachuu jirta siin deebisu kan beekaatuma dhiisaa jira. Wallahi shani ishee harkaan islaamaa shan inni shani harkaan imaanaa shani meeqa shani tole kosh harkaan qiyaamaa harkaata qiyaamaa dhagaye amma ani yeroo baay'ee
namoota keenya warra afaan Oromoo dubbatu keessa eenyu isa US jiru kana hiriyaa kee Abu eenyudha eenyu ka dhalata Abu Maazi dhalatama keenya Oromoo Harargeedha. Isa qaamame qashi isaanitti deemina qoy waa isaanitti harkaan ni qaamame Waibsitti warroota Oromoo keessa namoota afurii qofaadha namni hin dhageeffatu akka Oromoo miliyoona 60 keessa nama afur qofa namni hin dhageeffatu. Itti aanseetiin Dr. Zaakiriin qofa namni hin hordofu. Waan kana iddoo kana hadiisa kana bira ga'ee hin jiru. Yeroo bira ga'e sii deebisa. Isa kana siin jechuudha. Argite akka nama barateetitti akka bakka kana bira hin geenne yeroo bira ga'e sii deebisa. Bareedaadha. Harkaan naa himaa. Siif himee bar isa kana yeroo kana iddoo kana bira hin geenne ani sii galee bakka bira ga'eetti sii deebisa. Harkaan himaa naas 5 hunduyyuu 5. Harkaan zaa'iraa. Bira hin geenne siin jedhee baraan akkasitti sii galee iddoo kana yeroo bira ga'e sii deebisaadhe. Harkaan jaalisaa. Ati ittiin quraana ittiin yeroo bira ga'e sii deebisaa siin jedhee iddoo kana bira hin geenne siin jedhe nam tokko bee hayyuun namaa jettu si qeeqaan jiru. Siif himaa jira bara ani koomenti ilaalee siin deebisu bara yeroo bira ga'e siin deebisaa jedhe. Rakkoon qabu ishee. Istiftaahul salaa maalidhame? Yeroo kana yeroo qorannoo bira ga'e siif deebisa. Hundumaayyuu. Istiftaahul salaa beektaa? Maaf ollaalama. Maalime? Yeroo bira ga'e siin deebisa deebe qorannoo irra jira hundumaayyuu. Kanas moo? Qorachuu irra waan jiru yeroo bira ga'e siin deebisaa jedhe hunda isaa sagantaa naaf qabi maaf siin jedhe. Harkaan al-akliyoo bira geessetta? Qorachuu jira siin jedhe bar gadi fageenyaadhaan waan qorachaaru jira yeroo bira ga'e siin deebisaa jedhe hima rarraa sii deebisuun barbaadu. Akkati hima guutuu naa deebiste hima guutuu sii deebisuu barbaada. Harkaan shurbii bira geesse? Hin geenne. Ishi harkaan al-qurbiyoo? Harkaan qurbee harkaan sii himee baraan gabaabamatti jecha kiyya irraa fudhachuun jirtu yeroo bira ga'e siin deebisaa siin jedhe bara. Sii gale? Bira hin geesse. Iddoo kana kaawwan hundumaan waan beeku takka waan beekaadha ofiin hin jedhu bira yeroo bira ga'e siif deebisaa jechuudha. Sii galee? Ishi harkaan Faatihaa beektaa? Yaa ilaaha illallah. Dhageettaa garee shaadaa. Kolfitee maana kolfiistaa? Dhagayi. Koomenti ilaalaan ta'ulli ilaasaa jirte moo quraana irraa moo sammuma keetiidhaan? Koomenti barbaadis yaa rabbi allaalaan jiru. Koomenti sii cimu? Lakkidis rakkoon qabu rakkoon qabu. Asuma laalaara dhugaa rabbi maqaa kee qubee maqaa kee faa lakkaanaa saara. Harkaanni Faatihaa meeqa? Qubee maqaa kooti lakkaan. Siif himaa jira bara isa kana siif himee barani waan kana yeroo bira ga'e qorannoo geggeessaa jira waan tokko baraati hayyuun tokko Dr. Zaakiriin yeroo baay'atu iyyuu irra deebisa dhageeffadhume kaawwan dhiisi quraana illee osuma laal Dr. Zaakiriin mootii guddicha addunyaa kanaa qorannoo kan geggeessu kana mee isa hordof yeroo baay'ee siif gala siifuyyuu irra deebiisaa iyyuu ilaale atumtuyyuu biran geenne. Seensi gaafa rakkoon qabu. Biran geenne siin jedhe. Ayaan Faatihaa meeqa? Obboleessa kiyya sitti immoo hankonkuma walumaa ganaadha. Anquraana. Ayaa Faatihaas moo biran geenye? Dhagayi quraana qorachuutti hin jira guutuu isaa ganaa qorachuutti hin jira malee waan beeku tokkos waan beeku sii deebise waan hin beekne qorachuu waan jiruuf osoo arra keessa seenee sagaleen kun waraabbamaa jira dhageetta sagaleen kun waraabbamuutti waan jiruufi. Waraabinaa jedhaa waraabinaa Faatihaa naa qara itti nagaatti nuun jedhi bakka. Ani qubee takka yeroo dogongoree akka amantii musliimaatitti qubeen tokkochiin quraana caccabsuu irra hin beekuudha ani jaayila jetteetiin dhiisuu yoo warra filatteetu gaariidha jedhe. Siigalee anama ilmii geeyibaa sittiin himu. Ilmii geeyibaa jechuun usuun qaraane warra hadiisa himu agarte awwaan kan nama tokko. Baratteetta maal akkamatti ayata Faatihaa fa'aa wallaalta ishee. Ilmi geeyibaan baranne kan ilmi geeyibaan baranne waan hin beekne tokko hin beeka jechuun hin taatu ilmi geeyibaan hin qaraane ilmi geeyibaa jechuun warra sun qaraane amma hadiisa olma beetu himu jechuudha. Ishee kan biraa kan ishee dhumaa si gaafadha tole. Hin gaafatin. Ishee dhumaa si gaafadha. Gaafadhu.
Isheedhuma. Fatiyaan eessatti argamti? Siif maa jira be ani ilmi geeybaa sittiin himuu siin jedhe bara ati nama quraana qara'ee quraana beeku an ilmi geeybaa osoo bira hin geenne waan tokko caccabsee sittiin himuu siin jedhe bara ati nama qara'eemi. Fatiyaan iddoo jirtu yoon beektu ati kanaaf Aishi maal jettee musliima jette rabbi ediis waaqayyo si araaramu waaqeffata lakki dhaga'i ani ilmi geeybaan haasayinaa jedhaan kamiinuu siigalee ilmi geeybaa haasawuun fedhu. Ilma geeybiidha maal beekta reegaa hundayyuu ilma geeybii eeggatee maal beektaati? Lakki maal hin beekne ilma namaatiin waan beektuun jedhamu. Meerre kun amma si gaafadhe hundumtuu ilma geeybii ta'e kan kee'oo? Lakki ilmi namaatiin waan beektuun jedhamu siigalee. Kanaafuu. Bakka isa sila naa deebistee si gaafadhe arkaana shanan sila jette sana lakkaa'ime. Isa moo? Guyyaan of qabii siin jedheera bara hundumaayyuu gaafii na gaafatte kan hundumaa barreeffadhu haa waraabanii sagalee guyyaa naaf qabi siin jedheera bara amma hojiidhaaf deemu jira. Itti araaramu kan inni si uume maal jennaa miti kan bira maal maafuu sobaan hin ta'u karaa deemuun ishee obboleessa kiyya dhugaa dubbatanii bakka dhee namatti bula Oromoon dhugaa dubbattee bakka jirutti bulti maaliif jennaani amantaa namaa xiqqeessuuf jecha yookiin immoo amantaa tokko gaaffii gaafachuudhaaf jecha yoo waa xiqqeessan gaarii miti dhugaa akka Oromootti si jaallannaa si kabajnaa waaqeffataa taatellee waaqeffataa namni amantaa isaati mirga isaati si kabajnaa waliin haasofnaa walitti dhufnaa rakkoon tokko hin jiru garuu amma dandeesse immoo dhugaa dubbadhuti dhugaati dubbattuyyuu amantii ragaa godhachuu baatteyyuu dhugaan namaa yeroo tokko tokko ofittiyyuu nama harkisa sii galee. Kanaafuu galatoomii waan dhuftee gaaffii gaafattee fi nuti ammoo nama gaafate kamuufuu deebii qabna. Fedhe kiristaanaa ta'u, fedhe waaqeffataa ta'u. Isinis hundi keessanuu galatoomaati guyyaa nuuf qabi garuu akkana waliin dhiisnu yoo atu na dhiistan sin dhiisu keessaanis. Nanniisin abbaa koo. Akkana biraa. Kanaafuu garuu jecha kiyya kana anatu itti qaanfataa situ itti qaanfataa ati musliimaa miti kan jette namni 1400 kuni waraabamee qabatee garuu ni qaanfatta. Ustaadi jecha xumuraa ergamaa rabbii man shahida an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu namni kana jedhe jannata seenaa jedhe Yesuus ergamaa rabbiitii garbicha rabbiiti jedhame ante. Eenyu animoo. Maaf hin jenne ma Yesuus garbicha rabbiiti inni nama maal nama akka kiyyaaf keetiiti. Garbicha rabbiiti ergamaa rabbiiti jedhiga. Ergamaa rabbiiti. Nabi Muhammadis. Garbicha rabbiiti. Garbicha rabbiiti ani musliima bara obboleessuun kanaafuu itti qaanfattan hundi keessa siin jedhaa baran itti qaanfattan gareen kun waraabbarra. Nabi Muhammad immoo ergamaadha. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ergamaadha. Ishi Allaano. Shaadaa na qabsiisan jirtu bara nu shaadaa si qabsiisa malee ati nan qabsiiftu guyyaa nuuf qabisiin jedhe ati shaadaa si qabsiisa ati shaadaa kan na qabsiifta ati shaadaa si qabsiisa guyyaa nuuf qabisiin jedhe ati nama kabajjaati guyyaa nuuf qabi. Allahin waaqa dhugaatii Nabi Muhammad ergamaa dhugaatii hin jedhu. Nabi Muhammad akka ergamaa ta'e nam beeka duraayyuu sii galee nam beeka ergamaadha. Nabiyyi akiraati. Dhagai nabiyyoota 25 keessaa inni nabiyyii akiraa akka ta'e nam beeka sii galee. Nabiyyi 25 keessaa nabiyyoota 25 keessaa akka nabiyyii akiraa inni ta'e raammanni isaan irra haa jiraatu nam beeka sii galee. Ani kanaafuu waan hin beekne sitti haasa'uun ati dammoo itti qaanfattaa yoo siin jedhe akkuma kan kee nama qaanfachiiftu kan. Rakkoo qaba Allah waaqa dhugaatii jedhe. Shaadana qabsiisaan jirtu barre. Qabsiisaan jiru barre Allah waaqa dhugaatii Nabi Muhammadis. An musliimamaaf jedhama guyyaa nuuf qabisiin jedhee bar. Walumaa galatti dhaamsa obbolummaa tokko si dhaamu rabbiin karaa qajeelaa irra si adeemsisuuf dhugaa barbaaddu rabbiin wal si haa ga'u jireenya kee keessatti dhiphinaan hin jiraatini bal'inaan jiraadhu yookaan murtaa yookaan immoo aara galfiin jiraadhu aara galfiin kan itti argattu immoo islaamummaa keessatti qofadha. Gaaffii dee gaafatame kamni fudee bukaa kennuu danda'u islaamummaa qofa. Kanaafuu rabbiin islaamummaa siif haa kennu turtii gaarii siif haa ta'u galatoomi waan kabajjee dhuftee fi namoota biraatti darba. Teenkiu sa'aatii sirraan gumu walirraa gubuurra wayyu. Hojii deemutti isaan amma dubbataaran kun muzeem wayinus yaada dhumuraa wayinaan jedhan. Jedhanii xumuran kalaas atis xumurtee. Yaanni xumuraa kanuma jechuun namni Allahan gabbaramaa dhugaatii waaqa tokkicha jechuutti hin qaanfatu waan ta'eef jedhi jechuu barbaadneetu malee waa biraa miti bara. Tole rakkoon qabuudha guyyaa nuuf qabaasin hin jedheera. Guyyaa isinitti tole naaf qabaasin. Allah waaqa jechuuf guyyaa qabuun barbaachisu balee.
Jaalshaallo. Kana kun jedhamiti hadiisni. Eega yeroo hundayyuu Allah waaqa yoo jette maal rakkoo qaba? Allah rabbii tokkicha gabbaramaa dhugaatii isa malee Rabbi tokkicha malee maqaa biraa wanni itti moggaasuuf hin jiru. Rabbii tokkicha qofaadha. Rabbiin biraan jiru. eega Sii galee? Allah malee waaqa biraan jiru. Jechi waaqa jedhu kun yoo haaraatti ta'e uumaan keenya jira gabadhaame jechi waaqa jedhu kun xiqqoo haaraatti ta'uu danda'a ta'e. Allah sana baqachuu jira. Salaatee beekoo ta'e isti salaata keessatti Allahu akbar hin jedhamu hin jedhu gaafachuu jedhe. Salaatee beektaa jaal shalloo moo shaalloo? Jaal shalloo. Ano sommo amma quraana su guure si muddise barti koo isin gaanfatta isin banuu viidiyoo. Maaliif dadhabdan?